Yooyyaa akkam bultan daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo guyyaan irraa kunin roobii muddee 30 barrii 2020 bara haarawaa seenuu fi guyyaa tokko qofattu nu hafa. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo fagoo fi dhiyoo irraa warri sagantaa kan daawwachuu fi asittuu argamtan hedduu isin galateeffannaa tamsaasii kenne ka guyyaa har'aa odeeffannoo hedduu isin biraan gahuu fi kurfaa'ee jira. Warri asittuu argamtanii namni biraa akka sagantaa kan argu yookaan ammoo daawwatu yoo barbaaddan qoqqooda faffacaasaa waliin nu gayaa isiniin jechuu barbaanna. Odeessaa keenya ka har'aa keessatti mata dureen irratti xiyyeeffannu waa lama ajjeefamuu ajjituu ida'oo guddataa nama Oromoo ka biyya Xaaliyaanittuu baqatee horsiisaa re'eetiin sadarkaa addunyaatti guddaa beekamte saamicha lafa Oromoo maaster pilaan yookaan ammoo laand giraabee sagantaa jedhamu. Gamtaa Awurooppaatii fi hawaasa addunyaatii fi beeksiftee ajjeefamuu isii irratti odeeffannoo bal'aa isinii dhiyaachuu deemna. Haala akkamiitiin duutee ajjituu ida'oo guddataa nama akkamiitii kaa jedhu gabaasa gaazexaalee biyya Xaaliyaaniitii fi akkasumas miidiyaaleen addunyaa haasawaa jirtu walittuu qindeessine waan ajjituu isin biraanii gahuu deemna. Yaadannoo ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaa ji'a jahaffaa guutee jira. Hacaaluu Hundeessaa haga ajjeefame akkamitti yaadatamaa jira waan jedhullee irraa isin biraanii gahuu deemna. Kana alattu Jawaar Mohammadii haga hidhamee isinillee ji'a jahaffaa qabachuu deema. Haala hidhamtoota siyaasaa kan isinirra haasa'uu deemna. Naannoo Benishaangul Gumuzii waraana Itoophiyaatii fi Suudaan. Itoophiyaan yoo Suudaan hin adabanne taate Suudaan irratti duulee lafa deeffadha jettee jirti. Sunillee isin biraanii gahuu deemna. Odeeffannoo hedduu sa'aatii kanaaf ka kurfeeffannee isin biraanii gahuu deemnu takka takkaan isin biraanii qabannee dhiyaannaa isin warra dhuftanii daawwattan galatooma. Tamsaasa keenya akkana nu qoqqooda waliin nu gayaa jechuu barbaanna. Mata dureen jalqaba filannee odeessaa biyya Xaaliyaan irraa dhuftee ajjeefamuu fi akkasumas seenaa ajjituu ida'oo guddataa isin biraanii gahuu deemna. Ajjituu ida'oo guddataa nama Oromooti bara 2010 akka herrega Awurooppaatti qarqara Finfinnee irraa lafa abbaa ishii lafa handhurii haadhaaf abbaa ishiitti awwaalame. Oromiyaa irraa maqaa maaster pilaanitiin lafti ishii irraa fudhatamtee biyya Oromiyaa irraa gara Xaaliyaanittuu baqatte. Gara Xaaliyaanittuu yeroo baqatte kana akkuma baqattoota kamiyyuu jechuun harka qullaa harka duwwaa dhuftee yoo akkam guddatte yeroo 200 kiisii keessaa akka qabdu ka dubbatte. Garuu intaltii tunini Xaaliyaan eegii dhufteen dubattu milkii guddaa horachuudhaan hojii warri Xaaliyaan amma tana bira dhiisanirra guddatanii horsiisaa re'ee horsiisuudhaan itittuu Xaaliyaanii dhiyeessuudhaan beekamtii guddaa akka fakkeenya baqattoota biyya Xaaliyaan jijjiiranii baqattoota hojii uumanii baqattoota hirmaannaa Xaaliyaan keessattuu fudhatanii fi nama barumsa baratee hojjate uf jijjiire jedhamtee akkasittuu dhiyaachaa turte. Gamtaa Awurooppaa keessattuu Xaaliyaan bira dabarte nama jechuun Oromoo ka maaster pilaaniin buqqise ajandaa ishii yeroo hedduu haasa'uu barbaaddu saaxiluu barbaaddu laand giraab in Itoophiyaa jechuudhaan mata duree guddaa gootee akkuma Jawaar Mohammadii faatii dhimma maaster pilaanii addunyaa beeksisan addunyaa Awurooppaa namni Oromoo beeksisee ishiidha. Ishiin kun jechuun piroojeektiin ishii ka horsiisee re'ee jaalatamuudhaan gamtaa Awurooppaa irras liqii argattee piroojeektii liqii saniidhaan hojii babal'istee baqattoota Afrikaa hedduu fi hojii akka uumte. Namni kunni maqaa lafa Xaaliyaan gaarrenitu nama jiruu horee nama baadiyyaa Xaaliyaan deebisee jiraachisee haadha re'ee gammadduu nama fakkeenyi taatu. Fakkeenya jechuun integreeshinii yookaan ammoo baqattoonni Awurooppaatti dhufanii akkamiin akka bu'aa buusanii ka agarsiistu mallattoo milkiitii mallattoo qaroomatii biyya Xaaliyaanii maqaa itti goote jedhamtee waa hedduudhaan faarfamaa turte. Ajjituu ida'oo guddataa kunini umrii 42tti addunyaa kanarraa du'aanii boqottee jirti ajjeefamtee jirti. Haalli ajjecha ishii qoratamee jira garuu waan hagammaan tana beenne ka gaazexaan intarnaasiyoonaaliitiif qorreetta dela seera gaazexaan Xaaliyaan barreessanii fi akkasumas Aljaziiraatiif miidiyaalee adda addaa irraa waan walittuu qindeeffanne isin biraanii gahuu deemna. Ajjituun waggaa 42ttu addunyaa kanarra mana jireenya ishii bakka ishiin re'ee itti horsiistee haadha re'ee gammadduu jedhamtee ittiin beekamtu
Xaaliyaanii kaabaa Toorentiinoo lafa jedhamtu mana ishii bakka kireeffattee jiraattu keessattuu duutee argamte. Silaa odoo lubbuun jiraattee guyyaa tokko ooltee ji'a dhufu keessatti umrii 43 guutti jechuudhaani gaazexaanii Xaaliyaanii akkasittu barreessaa jiranii. Odeeffannoo ishii ka hagammaan tana beeknu ka miidiyaaleen addunyaatii fi akkasumas miidiyaaleen Xaaliyaan haasawaa jiranii waan intala jabduu fakkeenya taatee kana takka lama irra haasa'uu barbaanna. Ajjituun kunini Itoophiyaa irraa akkuma durattuu himetti akka Aljaziiraan gabaasetti bara 2010 baqattee lafa ishiin irra qotattee nyaachaa turte lafa abbaa fi haadhi ishii bakka durii ishii irrattuu awwaalame maqaa maaster pilaanitiin mootummaan wayyaanee ka Abiy Ahmed mootummaan wayyaanee Mallas Zeenaawii lafa irraa fudhatee achi ari'amtee bara 2010 Xaaliyaan dhufte. Xaaliyaan keessa ammoo milkiidhaanii baqattoota hedduu waan fakkeenya tahuu danda'u hojjechaa jirti. Akkuma dhufteeni Xaaliyaanii keessatti horsiisaa re'ee jalqabdee ajjituun horsiisaa re'ee kana re'ee xiqqoodhaan jalqabdee dhumirratti re'een ishii akka malee akka baay'attee fi ka dubbatamaa jiru bara kanattu hojii yoo jalqabdu re'ee 15 jalqabdee bara 2018 addunyaa irrattuu gaafa beekamte re'ee 180 olii akka horatte kalee guyyaa baallama ishiitti sagantaa ishii ka jalate gamtaan Awurooppaatii fi Xaaliyaanii kutaalee Xaaliyaan adda addaa keessattuu sagantaa ishii babal'isuu fi sagantaa baallama qabdi turte. Baallama sana irrattuu ajjituun argamuu hin dandeenye ajjituun akkam baallama irra hafti jedhamee gandi ishiin jiraattu gandi xiqqaa Toorentiinoo gandi Xaaliyaan kan keessattuu mata duree taate baallama irra takka hafteen beektu nama hojiiti nama baallama kabajuu nama jechuun nama jaalatu hojii ofii jaalatu sagantaa carraa guddaa kan argatte akkam irra hafti jedhamee yoo mana ishii dhadhaamu ajjituun balbala banachuu dadhabdee balbala jechuun poolisoonni Xaaliyaanii yoo cabsanii seenanii ajjituun ijjeeffamtee jirti. Burri isaanii mataa keessa yookaan madooshaadhaan mataa keessa tumamteeti. Kaduute namni ishii ijjeesee jedhamee dubbatame akka gaazexaan biyya Xaaliyaanii barreessanittu nama ishii fi re'ee tiksu nama jechuun fulaanii ka biyya Gaanaa irraa dhufe maqaan isaa ammoo jechuun Adam Suleymaan nama jedhamuttu ijjeesee jedhamee shakkame jira. Yeroo ishii ijjeese kana yakka birallee dalaguu isaa amanee jira. Ajjitu burri isaan dhahee yeroo ishiin uf wallaltee gaggabdu sanii yeroo hedduu dedeebi'ee akka gudeedallee dubbatee jira kan amane jira. Namtichi kun ammaan tana yeroo ammaan tanattu qabamee mana hidhaa Xaaliyaanii akka inni jiru ka dhagahame jiru. Ajjituun kuniniin gaafa dhuftee yuuroo 200 dhufte re'ee 15 horattee re'ee 15 irraa kaatee re'ee 180 bara 2018 turatte nama hedduu hojii uumtee chiizii akkan jalatamu karee ka Awurooppaa keessa yeroo ammaan tana bade oomishuudhaan chiizii ishii kana biyya akka Firaans fa'aa dhaqqabsuu dandeetta jirti. Sagantaan ishii kunini horsiisii re'ee kun nama baadiyyaa Xaaliyaanittu baadiyyaa Xaaliyaan ka warshaan ijjeese namni keessa magaalattu galee lubbuu itti horee nama jiraachisee jedhamtee akkasittuu faarfamaa turte. Ani gaafa biyyi kiyya irraa baqadhee dhufu baqattuu ture garuu Xaaliyaan keessatti dhufee lafa kiyya uumadhee biyya kiyya tolfadhee namni na dura dhaabbatu hin jiru jechuudhaan dubbattee jirti. Yeroo san yeroo ishiin akkas jettu Rooyitersiittuu himte kana bara 2018 jiruun ishii akka jiru milkii baqattoonni Awurooppaa akkas jijjiiraa jiranii warri baqattoota jibbuu yeroon sanii jechuun yeroo Doonaald Tiraamp faatii baqattoota jibbanii Brexit faatii haasoftu baqattoonni akkas Awurooppaa wagumaachaa jiranii jedhame jiruun ajjituu edaa'oo guddataa kun akkasittuu dhiyaate turte. Ajjituun jireenyi isii jireenya milkiiti nama ishiin hojii uumtee fi ishiin jijjiirtettu ijjeesee jedhameeti amma ka gabaafamaa jiru. Namni kun maaliif akka inni ijjeesee qoratamaa jira. Haa ta'uuti malee shakkiin jirtuu jedhamee dubbatame keessa kaffaltiin natti xiqqaate yookaan kaffaltiin naa hin kaffallee waan jedhuuni shakkii akka irraa qabdu ka dubbatamaa jiru. Ajjituun kun jechuun nama hedduu mana ofittuu galchitee warra jechuun horii horsiisuuf kana gargaaraa turte. Namni ishii ijjeessu kulleen mana ishii keessa akka isii wajjin jiraatu akkasittuu gabaafamaa jira. Haati re'eelee gammadduu yookaan ammoo dubartiin Xaaliyaan baadiyyaa isii lubbuu itti horte fakkeenyi milkii baqattoota akkamii jechuun baqattoota fi Awurooppaan waliin jiraatti nami agarsiise nami bu'aa baqattoota jechuun Xaaliyaan keessattuu agarsiise. Ajjituu edaa'oo guddataa umrii 42tti addunyaa kanarra
deemtee jirti. Harki namattuu duutee gaddi guddaattuu nama hedduutu dhagayame. Mata duree guddaa haati re'ee gammaddu yookaan ammoo re'ee gammachuu qabdu nama re'ee ishii tiksuun ajjeefame jechuudhaani gaddii guddaan Xaaliyaan keessattuu ibsamaa jira. Gaarreen Xaaliyaan keessattuu Xaaliyaan qaba gaarreen Torrentino Valley di Mocheni lafti ishiin jiraattu achittu jechuun wanni gooti re'ee horsiiftee chiizii re'ee gooti. Gaarreen Xaaliyaan si dhabuu deemanii re'eeleen kan si dhabuu deemte jechuudhaan dubbatamte turte. An Xaaliyaan keessattuu nama milkiidhaan beekamu wanni na sodaachisu tokkolleen hin jiru warri mirga qubaallee natti qabu jettee dubbattee jirti. Ani kana sodaachisu odoo wanni tokkolleen hin jiru kana sodaachisu re'eelee kiyyaa ka sodaachisu jeedala yookaan ammoo geedala ofirraa eegu malee awwaan sodaadhu diina hin qabu jechuudhaani bara 2018 gaafii fi deebii Dooche Velee qophii afaan Ingilishii televizyiiniin Dooche Velee seenaa ishee guddaa dhiyeessa ture maddii oduu Reuters, Associated Press, CNN, Al Jazeera milkii ishee namni hin dhiyeessin hin turre yeroo Awurooppaan baqattoota jibbituttu fakkeenya milkii ambaasaadderi baqattoota ta'uudhaani ajjituu eda'oo guddataa seenaa Oromoo akkasittu beeksifte keessattuu lande giraabiyaa jechuudhaan Oromoon lafisaa handhuurisaa irra buqqa'ee anattu sanittu biyya na baase an biyya badhaatu biyya horsiisa loonii horsiisa horiitiif taatu biyya akkasii qabaa waan danda'u isin garsiisa jettee jechuun nama jechuun maaster pilaanii Oromoo biyya Awurooppaa kanattu akka malee beeksise keessattuu biyyoota gamtaa Awurooppaa kan miidiyaan Dooche Velee Reuters keessatti hordofamu miidiyaa afaan Xaaliyaan keessatti rakkoo Oromoo baqaan akka isaan biyyirraa bahanii nama agarsiise. Haati jechuun la capra felice jechuun haati re'eelee gammaddu jechuun la capra felice jechuun re'eelee gammaddu jechuudha afaan Xaaliyaanii haati re'eelee gammaddu duutee jirti. Re'eeleen ishiilleen gammachuu akka hin dhabne sodaan guddaan seenee jira. Lafa Xaaliyaan jechuun baadiyaa ontee lubbuu itti horte baadiyaa Xaaliyaan bu'aa qabeessa gootee jedhamuudhaan beekama turte. Aadde jechuun ajjituu eda'oo guddataa kunini warri Xaaliyaanii kan immigireeshinii jibbuu warri hojii nurraa fudhattu jedhan akka malee ishii jibbaa turanii ishiin jechuun warra jechuun immigireeshinii jaalatuu warra sanii deeggarti. Kanaafuu yeroo hedduu yaaliin ajjechaa irratti godhamee ture paartii jechuun gara bitaa cillaanfatanii kan immigireeshinii deeggaraa turte. Inumayyuu warri kunini nama akka ajjituu kan jajjabeessine baqattoonni bira dhufanii Xaaliyaan biyya doote onte lubbuu itti horte biyya goote jechuudhaani ajjituu faarsaa turanii. Ajjituun Torrentino bulchiinsi magaalsanii akka malee jaalatamti sagalee guddaa qabdi namni isiin deeggartu filannoo mo'achuuf carraa guddaa qaba. Isiinuu yeroo takkatti filannoo dorgomee naannoo kan bulchuu fi fedhii qaba. Biyyiti kun biyya kiyyi fakkaatti biyya keessa biyya kiyya Oromiyaa biyya jechuun horii itti horsiise lafa irra jiraadhu laande giraab jechuun maqaa maaster pilaanitiin irra na buqqisan jechuudhaani Xaaliyaanittu akkasii dubbattee turte yeroo sanii ajjituun namni gos kanaa namni seenaa gos kanaa qabu umrii 42ttu hojjetaa ishiitiin ejjeeffamtee burri isaanii addunyaa kanarra baatee dabartee jirti. Ajjituun hojii qofa odoo hin taane nama barnootalleen beekamu akka jechuun gaazexooleen biyya Xaaliyaan haasanitti barnoota nuuf qopheessite jiruu fi jireenya Xaaliyaaniitiif barachuu fi digirii soosiyooloojii fudhattee gara siyaasallee deemuu fi akka karoora qabdu sana jechuun gaafii fi deebii bara 2018 fakkeenyi baqattoota Xaaliyaan jijjiirame jedhamee wanti irrattuu dhiyaate gaazexaa dhiifama televizyiinii Dooche Velee qophii afaan Ingilishii irrattuu dhiyaate irrattuu ajjituun fedhii sana akka qabdu dubbattee jirti. Haati re'ee gammaddu re'ee ishii irraa tissee ishiitiin ijjeeffamtee re'een ishiilleen ishii dhabuu deemti. Nama gammachuu horii horettu akkamattuu du'ee jechuudhaani seenaan ajjituu akkasittuu barreeffamee jira. Ani gaafa Awurooppaa dhufe Torrento yookaan Torrentino lafa jedhamtu gaafa dhufe yuuroo 200 keessattuu qabadhe achiin dubattu re'ee 15 jalqabee 180 bahee jechuudhaani dubbattee jirti. Gaazexaan Xaaliyaanii akka intarnaasiyonaalee faati seenaa jechuun ajjituu nama jechuun baadiyaa Xaaliyaanii jijjiiree jechuudhaani barreessanii jiranii. Gaazexaan kun itti dabalee akka inni jedhutti bara 2018
keessattuu yaaliin ajjechaa irratti godhame warri yaaliin ajjechaa irratti godhame sun keessa namni tokkini ji'a 6 mani murtii irti murteessee jira. Kunin bara 2020 ka tahee jedhamu warri jechuun xaaliyaanii ka gara mirgaa cillaanfatu warri immigireeshinii hin jaalanne akka malee ajjituu kana xiyyeeffannaa keessa galchanii ajjituu barbaadaa turani jechuudhaani maddeen oduu xaaliyaanii gabaasaa jirani. Ajjechaan ammaan tana kunin waan jechuun wal dhaba ishiin tissee ishii kan wajjin qabdu moo waan birattu duuba jira waan jedhu akka qoratamaa jiru ka dubbatamaa jiru daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo yoo afaan xaaliyaanii ka dubbattanii yookaan ka barreessitan taate Corriere gaazexaa sana gubbaatti jechuun odeeffannoo bal'aatu jira. Internationalenis odeeffannoo guddaa qabate La Republican mata duree oduu addunyaa gurguddaa taate maddii oduu afaan Ingilishii dubbatanii Aljazeera dabalatee du'uu ishii namni hin barreessini hin jiru. Akkasittu jechuun fakkeenya jechuun milkii baqattootaa ka taate ka baadiyyaa gaarreen xaaliyaan lubbuu itti horte ajjituu guddataa addunyaa kanarraa umrii 42tu duutee jirti. Gabaasa waan kana bal'aa yoo barbaaddanii Corriere della Sera yoo dubbistanii odeeffannoo bal'aatu jira achirra internationale yoo dubbistan achi gubbaallee odeeffannoo bal'aatu jira. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo ajjituu rabbiin jechuun lubbuu isii jannatan haa boqochiisuu jenna. Nama akka malee istooriin ishii hangaafa Deutsche Welle irratti Reuters irratti dubbisee bara 2015 2016 istoorii akka malee jechuun naatuqe keessa tokko. Waan jechuun horii horsiisuu waan baadiyyaa kana waan booraan keessa dhufeef si'a akka malee jaaladhallee gaafa jechuun seenaa isii daawwachaa jirru anaaf obboleessi kiyya Dr. Ibrahim wajjin teenne daawwachaa turre. Dr. Ibrahim yeroo san akka malee isiitu gammadee waan tureef ijoollee kiyya yeroo argadhee qabadhee xaaliyaanii geessee gaafa tokko ajjituu edaa'oo guddataa jechuun ijoollee kiyya agarsiisee horii horsiisuu re'ee tiksaa nu baane ijoolleen kiyya akka barattu fedha xaaliyaan geessaa jedhee dubbate ture. Anillee jechuun gaafa tokko xaaliyaan yoo deemee xaaliyaan deemuu biyyaan barbaadu keessatti akka wanni an jalqaba godhu ajjituu edaa'oo guddataa laalaa jedhee akkasittuu yaadaa ture. Haati re'ee gammadduu kun re'ee leesii keessa deemtee jirti. Re'een isii maal akka taate hin beeknu namni bira jechuun seenaa ishiin jalqabde kana bakkaan baasaa jennee yaadna. Nama jechuun waan Oromoo saamicha lafaa mormi Oromoo sadarkaa addunyaatti beeksise keessa nama tarree Jawaar Mohammadii fa'aa nama tarree jechuun Fayyisaa Leellisaa fa'aa nama seentu keessattuu nami afaan xaaliyaanii dubbatu nami gamtaa Awurooppaa keessa jiraatu hojiin ajjituu edaa'oo guddataa hojjatte hojii akka malee guddaati waan fakkeenya guddaa tahuu fi waan akkasiiti sila odoo jechuun biyya qabaannee seenaa qabaannee nama jechuun waan Oromoo fi gootee fi nama badhaafamu waan isiin Oromoo gootee fi nama jechuun gurri isii bakka guddaa dhaqqabu garuu yeroo garii biyya dhabuun yeroo garii nama jechuun si dubbate si dhaadessu dhabuun akkasitti wal nama godha. Ishiin nama Itoophiyaa ka xaaliyaanii keessattuu nama akka malee beekamaati. Tarree jechuun akka warra Abdiisaa Aagaafa warra seentuu Abdiisaa Aagaa jechuun nama xaaliyaan keessattuu faashistiin wal lole nama jechuun Tarree Abbabaa Biqilaa ka Olompikii Tookiyoo bara 1960 keessattuu mo'ate nama aadaa hojii xaaliyaanii hojiidhaan jijjiirte nama faayidaa baqattootaaf fi baqattummaa jaarraa 21ffaa yeroo baqattoonni jibbamanii biyya gamtaa Awurooppaa agarsiiftee ajjituu edaa'oo guddataa kana jechuu barbaada. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo odeeffannoo keenya gaggabaabdu isin biraanii geggeenne odeeffannoo saniin dubattu mata dureen guddaan har'an irratti haasa'uu deemnu yaadannoo ajjechaa Hacaaluu Hundeessaa ji'a 6ffaan akkamittu deemaa kaa jira jedhu odeeffannoo isin biraanii gahuu deemna. Suniin durattu waan ajjituu dubbannee jirraani suniin durattu ammoo odeeffannoo addunyaa biraa wantoota jijjiranii gaggabaabsinee isin biraanii gahuu deemna. Mootummaan Suudaan yoo lafa Itoophiyaa kaa qabate gadi hin dhiisne taate yookaan ammoo yoo babal'atiinsaa gara daangaa Itoophiyaa ka godhu taate mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii ofirraa loluutu deema jechuudhaan yookaan ammoo ofirraa faccisuutu deema jechuudhaan dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa
obbo Diinaa Muftii dubbatee jira. Diinaa Muftii dubbiin Itoophiyaa fi Suudaanii jidduutti jirtu haasa'iisa kun hammaachuu kan agarsiisu ta'utu dubbatamee jira. Diinaa Muftii akka inni jedhutti waldhabaa Suudaaniitii fi waldhabaa Misrii kan daangaa kana qaama sadaffaatti duuba jira jedhee dubbatee jira. Qaamni sadaffaan inni duuba jiru jedhu akeeke kun kam akka taate hin beekamne. Haa ta'uuti malee qaamni sadaffaan mootummaan Itoophiyaa himatu kun mootummaa Misrii akka ta'e kan dubbatamaa jiru. Mootummaan Suudaan lafa Itoophiyaan nurraa qabattee guutuutti ta'uu baanne deeffannee jira jechuudhaan ministeerii odeeffannoo Suudaan dubbatee jira. Lafa gadaftallee gootichi raayyaa ittisa biyya Suudaanii dhiyoo kanatti ni deebisa jechuudhaan haleellaa Itoophiyaa fi Suudaan Itoophiyaa fi Eertiraan gara adda addaatiin daangaa Suudaan irratti banaa jiran ittisaa jirra jechuudhaan dubbatee jira. Yaaliin marii fi nugoone mootummaan Itoophiyaa marii fi fedhii waan hin qabnerra lafa keenya daangaa taraareen nu deebisuu hin barbaanne jechuudhaan maddeen oduu Suudaan gabaasaa jirani. Injifannoon mootummaan Suudaanii waraana Itoophiyaa irratti argachaa jiru ka gammachiise lammiin Suudaanii yeroo ammaan tana gammachuu ibsachaa jirani. Gammachuu ibsachuu keessaa bira bahuudhaan gaazexaaleen fi akkasumas aktivistoonni biyya Suudaanii yeroo ammaan tana mootummaan Suudaanii tarkaanfii fudhachuu jalqabe kana akka hin dhiisne gaafachaa jirani. Warri biraayyuu inumaayyuu laftii ammaan tana mootummaan Itoophiyaa hidha guddicha laga Abbayyaa irratti ijaare lafti jechuun Benishaangul Gumuz godina Asoosaa keessa jirtu kunu akka sirnaatiin yoo deemne daangaa biyya Suudaan jechuudhaan mootummaan Suudaanii yoo barbaachisa tahe hidha guddicha laga Abbayyaa ka Itoophiyaa sunillee nu haa deebisuu jechaa jiranii. Kun jechuun ejjannoo mootummaa Suudaaniiti miti garuu dhimmi daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii lafti san irratti wal falmanii akka malee walxaxaa fi bal'oo akka ta'e kan dubbatamu. Itoophiyaa fi Suudaan daangaa kiiloomeetirii 1,600 ol qaban yoo taate karaa biraatiin ammoo rakkoo kan keessattuu Itoophiyaa deeggaruudhaan jirtu Eertiraan daangaa kiiloomeetirii 600 Suudaan wajjin akka qabdu beekamee jira. Karaa biraatiin ammoo Itoophiyaan naannoo hidha guddicha laga Abbayyaa bosona gubaa jirti jechuudhaan aktivistoonni naannoo Benishaangul himachaa jiranii. Kunin yakka naannoo fi uummata Benishaangul irratti hojjetamaa jiru jechuudhaan dubbatamaa jirani. Aktivistoonni Benishaangul kunin mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii seeraa kabachiisuu jedhuudhaan ganda uummata Gumuzii 10 olii tahuu barbadeessee jira jechuudhaan dubbachaa jiru. Odeffanno karaa biraatiin ammoo naannoo Benishaangul Gumuz keessatti warra yakka keessaa gahee qabane jedhee yaadu mootummaan Itoophiyaa dabalataan hidhuu dhagame jira. Aangaa'ota mootummaa Benishaangul keessaa namni 2 dabalataan hidhame jira. Walumaa galatti namni jechuun yakka ajjechaa godina Matakkal aanaa Buleen keessatti raawwateen hidhame hooggantoonni mootummaa 10 ol ammaan tan akka tahanii ka dubbatamaa jirani. Caffeeni mana marii Benishaangul warra himatamanii ka mirga himatamuu qabanirraa mirga himatamuu warra kaasu gabaasuun kenna ni yaadatama. Odeffannoo karaa biraatiin ammoo godina Matakkal kan naannoo Benishaangul kan keessatti mootummaan Itoophiyaa nama 3,100 olii hidhee jira. Waan kan jechuun yeroo hedduu odeeffannoo kan isin biraan gayaa turre warri Benishaangul Gumuz keessattuu hidhamanii maqaa abaa'oo shaniitiin Oromoota godina Matakkal akka ta'anii kan dubbatamaa jirani. Namoota hidhaman keessaa abbaan gadaa godina Matakkal abbaan gadaa jechuun maccaa kan naannoo kana akka inni hidhamellee beekamee jira. Godina Benishaangul keessatti rakkoo uumee jira jedhamee warri yaadamu yookaan warri Amaaraa wal dhabaa jiru warra saba Gumuz yoo ta'u ka ammaan tan ammoo jechuun mootummaan Benishaangul Gumuz fi akkasumas humnoonni Amaaraa naannoo sanitti bobba'anii fi waraanii mootummaa Itoophiyaa namni inni hidhe hedduun isaanii harka guddaan kataanii dhalattoota Oromoo ka godina kan keessa jiranii
deeggartoota abaa'oo shanee jedhamanii shakkamanii akka ta'e kan dubbatamaa jiru. Duulii ammaan tana Beenishaangul Gumuz godina Matakkalii keessatti godhamaa jiru duula abaa'oo shanee barbadeessu jedhamee Wallaggaa lixaatii fi qeellama Wallaggaa irrattu geggeeffamuu akka ta'e kan dubbatamaa jiru. Namoonni 3,000 olii ka godina kan keessattuu hidhaman yeroo ammaan tana hedduu isaanii irrattu himatilleen dhiyaatee hin jiru. Kanaafuu mirga wabii argachaa hin jiranii gariin warra ammoo bakka itti hidhamanuu maatii warra akka hin beeknettu dubbatamaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon gaggabaaboon isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo Ministeerii galii Itoophiyaa obbo Laaqoo Ayyaaloo mootummaan ministeerii isaa gargaarsa miiliyoonii 26 baqattoota godina Matakkalii ka naannoo Beenishaangul Gumuziitii fi dhiyeessinee jirra jechuudhaani dubbatee jira. Gargaarsi kunin gargaarsi ammoo matii fi wayaa yookaan ammoo huccuu akka inni dabalatu ministeerii kunin ka dubbate. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo gaggabaabduu isin biraan gayaa jirra. Odeeffannoo kayyoo isin biraan genneen dubattu mata duree keenya guddaa sa'aatii kana yaadannoo ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaa ji'a 6ffaa fi hidhamuu Jawaar Mohammadiifaa irrattu xiyyeeffannee odeeffannoo kana isin biraan gaayuu akka barbaannu isinittu himuu feena. Odeeffannoo kabiraa ka isin biraan gahuu dedeemnu gaggabaabduu keessaa waraanni naannoo Tigraay ammallee hammaatee jira jechuudhaan dubbatamaa jira. Akka warri mootummaa naannoo Tigraay wajjin walittu dhiyaatu dubbachaa jiranittu gara jidduu galeessa lixaa Tigraayittu waraana godhameeni humni naannoo Tigraay injifannoo gurguddoo argatee jira jechuudhaan dubbatama jira. Warra waraana Itoophiyaa ka gara sitti duulee gara ganda jechuun yookaan lafa Hawuzen jedhamtutti barbadeessinee jirra jechuudhaan dubbatanii jiran. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo miidiyaa hawaasummaa gubbaatti suuraan gadhiifamee takkini falmii guddaa kaasee jira. Suuraan kun nama areeda qabu kawayaa Adidaasii jedhamtu jakeetii gurraacha godhatee jalaan diimaa godhatee nama kiyoo yookaan ammoo ministirii ijattuu godhatee manzaraa wajjin areeda guddaa qabu takka namni kun bakka adda addaatu ka'ee jira. Isaa kitaaba dubbisullee ni mul'ata. Isa jechuun wayaa gosa biraatiin uffatullee ni mul'ata. Suuraan kun kan miidiyaa hawaasummaa irrattu gadhiifame ka namni areeda qabu ka fuula keessa jechuun Lammaa Magarsaa fakkaatu kun suuraa Lammaa Magarsaati. Yoo Lammaa Magarsaa taate areeda akkamittuu akkas baasee yookaan ammoo Magarsa jechuudhaan mata duree guddaa tahee miidiyaa hawaasummaa gubbaattuu haasamaa jira. Namni garii Lammaa Magarsaa dhiyoo kana isa PhD isa defend godhu yookaan waraqaa PhD isaa dhiyeessu argine turre. Gaafa suni areeda hin qabu 7 keessattuu namni akkam areeda akkas baasa. Kanaafuu kunin Photoshop ta'ee jira. Photo Lammaa ka dhugaa osoo hin taane ka soballe jechaa warri dubbachaa jiranitu jira. Lakki warri garii 7 keessalleetu areedii akkasii ni bahaa warri jedhe dubbatu jira. Ka gariin ammoo suuraan kunin gaafa kitaaba barruu PhD isaa qarahu gaafa sun tahuu danda'a jechuudhaan yaadi dhiyaachaa jira. Akka hundaafuu suuraan kunin ka Lammaa tahee tahuu baate Lammaa Magarsaa yeroo ammaa tana mootummaan Abiy Ahmed akkama hidhee man keessattuu galchee Lammaan siyaasarra abdii kutate abbaa amantii yookaan ammoo abbaa hafuura maanguddoo biyyaa fakkaatee jira. Areeda baasee areeda baasuun kun jechuun hagam tokko Abiy Ahmed akka isa ganee isa miidhee Lammaan jechuun waan jechuun addunyaa kan dhiise gara amantiitti nama deebi'ee fakkaata jechuudhaan yookaan ammoo gara falaasamatti nama deebi'ee fakkaata jechuudhaan Lammaa Magarsaatii fi hidhamtoota siyaasaa ka hiite hundaayyuu Abiyyi gadhiisii jechaa dubbachaa jiranii. Lammaa Magarsaa ani jechuun Abiyyiidha. Abiyyi jechuun Lammaadha jedhee Abiyyiidhaan kakatee har'a akkasittuu hidhama. Abiyyi hagam tokko galata nama hin beekne nama nyaata tahuu garsiisa jechuudhaan akkasittuu warri barreessaa jiranii. Warri biraa ammoo Lammaa Magarsaa goota jedhanii of aarsanii warri gariin ammoo Lammaa Magarsaattu kan hundaanuu nu gahee jechuudhaan arrabsaa warri jiranittu jira. Akka hundaafuu Lammaa Magarsaa footoon isaa kunin jechuun ka
mata duree guddaa taatee Facebook irrattu yeroo ammaan tana yaada kennachaa jira. Lammaa Magarsaa dhiyoo kanattu dooktoreetii yookaan ammoo digirii sadaffaa argatee eebbifame aadaa buttaa kan Itoophiyaa keessaa muuxannoo godina Arsii jedheeti kan inni barreessa jiru. Dubartii butamte osoo hin taane jijjiirama butame sila odoo haasa'e irraa bareeda. Lammaa Magarsaa mata duree jijjiirama butame hidhaattis galchee odoo barreesse hin wayyuu fi muuxannoon isaa jijjiiram butame kaayisa harkaa butame sana odoo barreesse irraa malee irra gaariidha malee dubartii butamtee yookaan ammoo woman trafficking jedhee mata duree hin taane manuu barreessaa jedhamee jira. Akka hundaafuu Lammaa Magarsaa footoon kun inni kaayisaa yoo taate footoo maal jechuun lammaa yoo taate Abiy Ahmed odoo gadhiisee hidhamtoota siyaasallee odoo gadhiisee lammaallee gadhiisee gaarii jechuudhani akkasittuu jechuu barbaanna. Lammaani haala gos kanaatiin gabbahuun mata duree guddaa ta'ee jira. Lammaan jechuun nama bifa adda addaatiin kahuu dandayu waan gaariillee waan hamtuu qaba akkuma nama siyaasaa kamiyyuu akkas jennee mata duree guddaa kan caala goone irraa haasa'uun hin barbaachisu. Birbaanee dabarra odeeffannoo gabaabduu bira naannoo Tigraahii keessattuu tajaajilii baankii baname jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa dubbachuun inni yaadatama. Tajaajilli baankii kun inni fakkeessaa fi guyyaa takkaa fi kabaname. Guyyaa takkichi banamsanii baankii keessatti maallaqa kuufachuu danda'a malee maallaqa baafachuu hin danda'amu jechuudhaan maamiltootatti himamee jira. Karaa biraatiin ammoo naannoon Tigraahii waraana keessa waan turtee fi suniin durallee naannoon Tigraahii kan bulchaa ture Hiwaatiif mootummaan Abiy walittuu gaarreeffachaa waan turaniif maallaqa haarawaa Itoophiyaa yeroo jijjiiraa uummanni naannoo Tigraay sirriitti waan ittiin fayyadamaniif yeroo jijjiirraa maallaqa haarawaa nu dheeressuu qabdan jechuudhaan uummanni naannoo Tigraay gaafachaa jira. Namni naannoo Tigraay sababa waraanaatii fi sunitti dura hariiroo mootummaa Itoophiyaatii fi kan Tigraay hammaachuu mootummaan Itoophiyaa tajaajilli baankii akka cufame waan godhee fi maallaqa kuufachuu hin dandeenye jechuudhaan dubbatamaa jiran. Karaa biraatiin ammoo dhimmi Jawaar Mohammadii faatii ammallee mata duree ta'ee kaayaa jira. Mata duree ta'ee waan inni kaayaa jiruu fi filannoon Itoophiyaa bakka Jawaar faatii hidhamanittu akka gaggeeffamu mootummaan Itoophiyaa waan murteessee fi filannoon bara kana filannoo ifaa fi bilisaa filannoon hin hatamtu jechuudhaan mootummaan Abiy Ahmed dubbatee jira. Hidhamtoota dorgomoo ta'an hundaa hidhee eegi barbadeesse paartiilee ciccimoo cufaa eegi dadhabseen duubattu filannoo hin hatamne qopheesse jechuudhaan diraamaa gos kanaatiin ta'uun hin barbaachisu. Jawaar Mohammadii haga dhiifamu jechuudhaan abukaatowwan seeraa isaanii gaafatan jechuudhaan gaazexaan Neeshinii barreessee jira. Akka gaazexaa Neeshinii kanattu nama cimaa dorgoma hidhanii filannoo godhuun hiika waan tokko hin qabu. Filannoon Itoophiyaa kun akka filannoo abbootii irree biyya Afrikaa irra adda hin taatu jechuudhaan akkasittuu dubbatamaa jira. Abiy Ahmed yoo gorsa nafxanyoota dhagahee waraan Suudaan irrattuu banuu deemu Abiy Ahmed jechuun inni biyya Itoophiyaa bulchaa jiraachuun isaa shakkii keessa nama galche jechuun gaazexeessaan biyya Faransaa ON lafa barreessa jira. ON akka barreessettu Abiy haala ammaan tana jiruun waan butame guutumaa guututtu harka nafxanyaa naannoo Amaaraa jala seenee fakkaata yookaan ammoo waraan Itoophiyaa inni ajajaa hin jiru nama birattuu ajajaa jira jechuudhaan dubbata jira. Dhugumaanuu aangoon mootummaa federaaliyyuu hin jira. Federeeshinii wanni jedhama ammaan tana Itoophiyaa keessa hin jira. Abiy Ahmed biyya bulchaa waan hin jirree fi biyya warra Amaarattu bulchaa jira. Bakka bulchuu waan barbaaduu fi ofii Benishaangul bulchuu jalqabee jira jechuudhaan qoosanii irrattuu qoosamaa jira. Abiy Ahmed dhiyoo kanatti labsii taatuun hin beekamu naannoo Benishaangulitti godina Matakkali anattuu Finfinnee irraa hoogganaa Finfinnee irraa bulcha jechuudhaan komaandee poostii naannoo kanaa jechuun itti gaafatamaan dipaartimentii odeeffannoo raayyaa ittisa biyyaa obbo Dineeroon maqaan isaa jalqaba Dineeroon jeneraal Leetenaan jeneraal Saamu'eel Dineerooti kan inni hoogganu jechuun uumee jira. Abiy Ahmed ammaan tan jechuun Benishaangul Gumuz naannoo kan bulchaa jira.
Itoophiyaa immoo Eertiraa yookaan immoo warra Amaarattu bulchaa jira jedhamee akkasittuu hamatamaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon gaggabaabduun isin biraan bayaa jirru akkanuma fakkaata. Odeeffannoo keenya gaggabaabduu jenne isin biraan genne keessa mata dureen guddoon nu irratti xiyyeeffanne duratti odeeffannoo isin biraan genne haati re'ee gammadduu namni jechuun baddaa Xaaliyaan gaarreen Xaaliyaan lubbuu ture fakkeenya milkii baqattoota taatee ambaasaadera buqqa'iinsa Oromoon handhuura Finfinnee irraa buqqa'ee Xaaliyaanii fi gamtaa Awurooppaatti beeksifte ajjituu edaa'oo guddataa umrii 42tti foora re'ee isii bakka jirtu man isii keessattu ejjeefamtee argamtee jirti. Kun inni oduu mata duree akka malee guddaa jechuudhaan dubbatamaa jira. Karaa biraatiin ammoo odeeffannoo kan isinitti himuuti yoo Eertiraan mootummaa Itoophiyaa wajjin dhaabbachuu hin dhiisne waraanii Misrii deeggarsa barbaachisaa ta'e hundayyuu mootummaa Suudaanii kennuu danda'a jechuudhaan gaazexaan biyya Misrii barreessaa jiranii. Mootummaan Suudaan Itoophiyaan yoo weerara kanarrattuu bantu taate ofirraa deebi'uu fi dandeettis humnas dhugaas mirgas qabna jechuudhaan dubbatan jechuudhaan maddii oduu Al-Haddas As-Suudaanii gabaasee jira. Amma jechuun yaadannoo waggaa tantana ji'a jahaffaa ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaa ilaalchisee wantooti dubbatamaa jiran maali ka jedhu wantoota miidiyaa hawaasummaa irraa walittuu qabanne isin biraan gahuu deemna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo ji'a jahaan durattuu waxabajjii 29 bara 2020 artistiin Oromoo akkaan jaallatamaa fi beekamaa Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinnee kutaa Galaan jedhamu keessattuu ajjeefamee argame. Hacaaluu Hundeessaa haga ajjeefamee ji'a jaha namni Hacaaluu Hundeessaa ajjeese tokkolleen haga ammaa murtii argatee yookaan ammoo adabamee hin jiru. Haa ta'uuti malee ajjeechaa Hacaaluutiin walittu qabatee Abiy Ahmed falmitoota paartii Oromoo jajjaboo jiran hundaayyuu balleessee barbadeessee jira. Hacaaluu Hundeessaa kan ajjeefamuu danda'e gaaffii fi deebii baatii waxabajjii bara 2020 OMN gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo Abbaa Jirmaa wajjin godhe keessattuu Minilikii arrabsuun isaa dhagahamee jira. Mootummaa Abiy Ahmed illee akka malee qeeqee sunii walittu qabatee Abiy Ahmed akka ittiin gammadin gaafa warshaa daabboo Finfinnee ji'a sun keessa eebbisu dubbatee ture. Hacaaluun achiin duuba guyyaa 3-4 jiraate addunyaa kan irra du'aan yookaan ammoo ajjeechanii deeme yookaan godaane. Hacaaluun eegii du'een dubatti waan gurguddaatu addunyaa kana irrattu ta'e. Hacaaluun ajjeefamuun isa akkamittuu yaadatama yookaan ammoo addunyaan maal jechaa jira ka jedhu odeeffannoo takka lama isin biraan gahuu barbaanna. Suniin durattuu ajjeechaa Hacaaluu BBC'n ajjeechaa bara 2020tti Afrikaa jijjiiran ajjeechaa akka malee Afrikaa bifa jechuun kanaan dura baratameen ajjeechaa nama guddaa akkasii jijjiiraa fide jechuudhaani warra Afrikaa kabara kan keessaa du'anii keessattuu tarree jalqabaa irrattu Hacaaluu kaahee jira. BBC'n Afrikaan nama isiin dhabde kabara 2020 warra Afrikaa ka du'anii tarreessa jira. Warra Afrikaa kabara kana du'an keessaa taphataan kubbaa miilaa Baba Diop yookaan ammoo Buba Diop afaan Fireenchitti yoo dubbisne taphataan waggaa umrii 42tti du'e biyya Senegaal sunfaa akkasumas Gita Ramji nama jedhamtu nama saayintistii baay'ee beekamtu Manu Dibango sirba isaaniillee hedduu taphachiisa. Manu Dibango taphataa biyya Kaamerooti. Sirba jechuun Afrikaa jechuun African Funk Jazz akka malee sirba beekama. Manu Dibango Sol Makossa yoo jedhu sirbi isa beektan. Sol Makossa jechuun raadiyoo Itoophiyaa fi televezyiinii Itoophiyaa gubbaatti durii akka malee taphatama jechuun Manu Dibango umrii 86 dhukkuba kooroonaatiin addunyaa kana irra du'anii baqate.
Sool Makoosaa sirbisaa Sool Makoosaa yeroo hedduu raadiyoo Minisoota faratu taphachiisa. Maanoo Dibaangoo, Richard Maponya akkasumas warra biraa Hawwa Abdii Dooktor Hawwa Abdii yoo beektan taate nama jechuun doktoroota Xaaliyaan baqachuu diddee Somaaliirra baqachuu diddee nama hedduu gargaarte Maariyaa Tireeza yookaan Maazer Tireeza Somaalii jedhamti Hawwa Abdii umrii 73 addunyaa kanarratti du'aan godaantee jirti. Gaafa jechuun Alshabaabii Somaaliyaa weeraree waraanee adda addaa deeme takka hin baqanne gaafa tokko odoo ishiin nama yaalaa jirtu warri jechuun nama ijjeessanii itti seenanii dhukaasanii kilinikii ishii keessatti nama hedduu ijjeessanii isiin garuu nama yaaluu hin dhiisne intalisiitiin gaafa isiin haasoftu intalisii London jirti dooktorii haati isii ittiin haasoftu waraabaa jirte telefoona isii duuba isiin yaalaa turte intalisiitiin haasawaa jirte dhukaasatti duuba deemaa ture. Alshabaabitti seenee isiin tuni duutee jirti. Hawwa Abdii kan pirezidaantii Keenya Daani'eel Arap Mooy. Pirezidaantii Keenya lammaffaa Jomo Kenyatta irraa aangoo nama fudhate nama gosa Kalenjiiniti. Inni kunis umrii 95 addunyaa kanarra du'ee intala Mandeellaatu du'e. Mandeella jechuun ka Afrikaa kibbaa jechuun pirezidaantii jalqabaa ka bilisummaan duuba kanam gurraacha suni intala isaa Zindiizii Mandeella umrii 56 addunyaa kanarra deemtee jirti. Namoota hedduu warra Afrikaa ka jechuun bara kana du'an keessa garuu the biggest impact ajjechaaf yookaan duutii akka malee Afrikaa jijjiirte jechuun ajjechaa yookaan ammoo du'a Hacaaluu Hundeessaa ka waggaa 34 addunyaa kanarra magaalaa Finfinnee keessattu ajjeefamee ka ajjeefamuun isaa sun ammoo Jawaar Mohammadii nama jedhamu aktivistii fi qabsaawaa Oromoo beekamaa hiisise yeroo ammaan kana shororkaadhaan himatame Hacaaluun ajjeefameen duubatti rakkoo jechuun jeequmsa naannoo Oromiyaa keessattu ka'een namni 160 olii du'uudhanii namni akka malee siyaasaa biyya sanii keessattu beekamu Jawaar Mohammad hidhamee ammallee mana hidhaa jira jechuudhani dubbatamee jira. Pirezidaantiin biyya Burundii innis bara kan du'e jechuun pirezidaantii biyya Burundii pirezidaantii Pierre Nkurunziza innis baranum du'e garuu ajjecha Pierre Nkurunziza ajjecha yookaan du'a jedhutiin ajjeefamne Bin Meheni artistii warra beekamu Nikita Pearl Waligwa ajjecha jechuun Zindiizii Mandeella ka jechuun akka Mano Dibango sirba funk jazzy Afrikaatiin ka beekamu Daani'eel Arap Mooy faa warra akka Hawwa Abdii faa Richard Maponya faa ajjecha jechuun du'a warra jechuun Gita Ramjiitii fi akkasumas Papa Buba Diop taphata Senegaal ka kubbaa miilaa umrii 42 du'e ajjecha yookaan du'a bara 2020 ka ardii Afrikaa guddaan du'a artistii Hacaaluu Hundeessaa jechuudhani BBC'n akkasittu gabaasee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo Hacaaluu Hundeessaa sadarkaa addunyaatti dhiibbaan inni qabu duutii isaa maal akka taate pireesii addunyaa BBC'n addunyaa akkasittu gabaasee jira. Hacaaluu Hundeessaa eegii du'ee har'a jechuun ji'a 6 fi guyyaa tokko tahee jira. Kalee galgala Baallammii Goonaa aktivistiin jedhamu ka Oromoo feesbuukii irratti waan ni barreesse Hacaaluu Hundeessaa eegii ajjeefameen nabiyyii jedhee yookaan raajichi Hacaaluu Hundeessaa artistiin qabsaawaan mirgaa ilmaan namaa eegii ajjeefamee har'a ji'a 6 guutee jira. Lubbuun isaa akka baatii goobanaa kanattu hanga'u jechuudhaan suuraa baatii yookaan ammoo ji'a goobanee Facebook isaa gubbaatti godhachuudhaan Hacaaluu Hundeessaa jiruu guutuu jiraate goota takkaa sodaatee hin beekne jechuudhaan bara baraanii seenaan kan keenya dagatamu jechuudhaan akkasittu barreeffamee jira. Har'allee Hacaaluu Hundeessaa du'ellee dhugaan yookaan ammoo haqii nama si ijjeese haqii kan kee hin baane namni si ijjeese hin adabamne jechuudhani ajjecha kan keetittu sababa godhatanii mootummaan badii dhaqqabsaa jiru har'alee dhiiga ummata nagayaa biyya guututtu
dhangalaasaa jiran jechuudhaani waraana mootummaan uummata bal'aa Oromoo kan inni wareegameef irratti hubane balaaleffatee jira. Dhugaan ammoo ni qallatti malee hin citu jechuudhaani dhugaan gaafa tokko akka argamuu dandayu baalamii goona barreeffamee jira. Wareegamni kan kee wareegama jechuun buuree yookaan ammoo bilaashaa hin ta'u jechuudhaani. Atini nama akka dhakaa jabaatu gootummaa kan kee irratti wareegama kan kee irratti biyyaan ijaarranna jechuudhaani. Hacaaluu Hundeessaa urjiin dhugaa samii irra gadi nu daawwachaa jira jechuudhaani. Akka urjii goobanii mul'adhi jedhee barreesse jira. Kana ka barreesse yookaan ammoo barreeffama kan ka barreesse Baalamii Goonati. Akkasitti jechuun Hacaaluu Hundeessaa du'uu isaa ji'a 6ffaa isaa yaadatee jira. Dr. Awwal Qaasim Aloo innis Hacaaluu Hundeessaa yaadatee jira. Suuraa Hacaaluu wajjin ka'e barreessuudhaan gadhiisuudhaan barreeffama sunillee afaan Oromootti ka dura Baalamii Goonalleen afaan Ingilishtiin barreesse. Awwal Qaasim Aloolleen afaan Oromootiin barreesse. Ji'a 6 dura har'a ummati Oromoo Hacaaluu Hundeessaa nama jechuun Oromummaa miira fi hafuura Oromummaa hammati. Waan Oromoo jaalatamaa fi hawwatama hundaayyuu of keessattuu hammatee kan fakkeenya ta'u aadaa Oromoo, afaan Oromoo, dhaalmaya seenaa Oromoo, hambaalee Oromoo kan walitti hammatee fakkeenya ta'e akkasumas anaaf ammoo hiriyyaa nama naa ta'u goota Oromoon dhabde jechuudhaani barreesse. Warri Hacaaluu Hundeessaa ajjeesan jedha. Addunyaa kanarratti holla yookaan ammoo boolla guddaa dhiisanii deemanii boolle kana wanni cufuu hin argamne. Yeroo afaan Oromootiin naga nam gaafadhu jechuun jirra jirtu yoo jedhu yeroo hundaayyuu Hacaaluu Hundeessaa akka bilbila mataa keessa na bilbila. Warri maatiin kiyya yeroo hundaayyuu hiriyoonni kana dubbisan akkam jirta how are you jechuudha. Ani jechuun jirra yookaan maalan jira jechuudhaan sirba Hacaaluu lamaan maalan jirraa fi jirra ka jechuun qabsoo Oromoo ka bara 2015 2018 taate fi akka faaruuttu tajaajile. Sirba jechuun dallansuu Oromootii fi abdii Oromoo lachuu miira hammateen agarsiisan. Hacaaluun akkasittuu akka daawwitiin dura dhufa jechuudhaan Dr. Awwal Qaasim Aloo barreessa jira. Hacaaluu artistii Oromoo akka malee milkaa'aa fi cimaa bara kennaa ta'uu shakkiin waan tokko hin jirtu. Hacaaluun mallattoo Oromummaa kan waan Oromoon gaarii fi faaya qabu hunda walitti hammatee sabboonummaa Oromoo, siyaasa bilisoomsa fi bilisummaa, diddaa, araaraa, artii, sirba diddaa, mana, biyya, baqaa fi waan biraa kan maqaa hin dhayin hundaayyuu sirba isaatii fi jiruu isaatiin walitti hammatee akeekee nu biraan gahe. Akka dhuunfatti Hacaaluun nama addaa ture. Nama akka malee goota caalu ture. Nama akka malee dandeettii guddaa uumamaan qabu ture. Nama akka malee jannaa ture. Kan waa hin sodaanne ture. Nama akka malee abdii ofirraa qabu ture. Nama waan itti amane jechuurra duubattuu hin deebine waan jedhee amanamoo dhiifama hin gaafanne. Nama jaalalaa, nama taphataa maal haa jedhute Hacaaluu wanni ittiin ibsan hin jiru jechuudhaan. Gabaabumatti Haceen nama akka malee qarootii fi lubbuu bareedduu addunyaan dhabdi. Ji'i 6 darbee jira. Hacaaluun ammallee haqaa hin arganne. Hacaaluun jireenyi isaa gabaabduu jiraate xiqqoo jiraate keessattuu
badhaadhina lubbuu hedduu fide nama hedduu jijjiire. Yeroo gabaabduu addunyaa gubbaa jiraatetti lubbuu hedduu tuqe nama hedduu jijjiire. Akka malee Hacaaluu Hundeessaa dhabuun kiyya natti mul'ata jechuudhani. Dr. Awwal Qaasim Aloo suuraa inni wayaa gurraacha fi kiyoo Dr. Awwal qabu, Hacaaluun ammoo huccuu adii guutii keewwatee kootii gurraacha irraan keewwatee kiyoo yookaan ammoo manziraa qabu Facebook irratti gadhiisa jira. Barreeffamni Dr. Awwal Qaasim Aloo kun 7,300 yoo jaalatamu nami yaada 422 irratti barreesse yeroo 1,900 Facebook irratti qoqqoodamee jira. Yeroo ammaan tana ji'a 6ffaa ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaa yaa goota koo ati hin duune, yaa goota dhugaa ati barbaraanuu jiraatta jechuudhani namni jechuun waan adda addaa barreessaa jira. Mootummaa Abiy Ahmed irrattu dallansuu qabullee ibsachaa jira. Ati duutee ji'a 6 duballee tarree dhugaan hin argamne namni Hacaaluu Hundeessaa ijjeessa tokkollee manidhaa jira hin jiran jechuudha dubbatamaa jirani. Intalti jechuun yeroo Hacaaluun du'e bir jirtu harki qabdu jedhamte shakkatamtu Laamroot Kamaal himatii isiyyuu akkamitti akka deemaa jiru namni beekamu hin jiru, miidiyaan gabaasaa hin jiru. Nami jechuun isa ijjeessa dhaman tokkollee manidhaa hin jiran jechuudha dubbatama jira. Waggaa guyyaa 80ffaa yaadannoo Hacaaluu irratti abbaan isaa Boonsaa Hundeessaa Boonsaa ilma kiyya ijjeessanii warra isi ijjeesse qallabaa jiran jechuudhaan mootummaa quuqabee ture. Wanni Hacaaluu akkasitti deemaa jira. Hacaaluun ajjeefamee jira. Hacaaluun lamuu hin deebi'u garuu seenaan isaa barbaraa fi jiraata goonni maqaa ole. Hacaaluun gaafa du'e Amboo keessaa lola qaata shaggaree gahee mataanii sirba jedhu keessatti ilma jira hin du'u maqaani jedhee sirba. Akkuma inni sirbi isaa keessatti jira ilma jiraadha Hacaaluun bara fi jiraata. Inni bara fi nu waliin jiraata. Hacaaluun jechuun hin duune. Warra ijjeessatti du'e. Hacaaluun jechuun nama goota akkasiiti. Nama yaadannoo isaaf godhe. Nama siidaa farda gubbaattu Hacaaluu godhe siidaa dhaabeef. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboollee mootummaan Abiy Ahmed gammachuu waan irraa hin qabnee fi pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboos hojiirraa ari'e. Maallaqni siidaa Hacaaluu ijaaruu miiliyooniin meeqa akka guurame maal akka inni ta'e namni beeku hin jiru. Warri Hacaaluu ijjeesse mootummaan hagama waan tokko godhaa hin jiru. Garuu Jawaar Mohammad qabsaawaa Oromoo yakka inni waan takka hin hojjetin reeffa Hacaaluu butti jechuudhaan himata sobaa himata shororkaatiin hidhamee jira. Jawaar Mohammad waxabajjii 30 bara 2020 hidhame. Har'a muddeen 30 barri 2020 ji'a 6 har'a qabata. Jawaar Mohammad hiisisee Abiy Ahmed bakka inni hin jirrettu filannoo sobaa yookaan filannoo kijibaa qopheessuu deema. Filannoo kan yeroon saaxilu yeroon jechuun hidhamtoota siyaasaa kan akka Jawaar Mohammad faatii sagalee taanu akka Jawaar Mohammad gadhiifamu yeroon nu qabsaa'uu qabnu yeroon nu qabsoomuu malle ammaan tan. Jawaar Mohammad ji'a 6 hagidhamee manhidhaa jira. Odeeffannoo nu qabnuun hamilee guddaa qaba. An dhugaa fi hidhame dhugaa fi qabsaa'ee Oromummaa fi Oromummaa kiyyaaf jedhee miidhame hardhallee borillee iftanillee ejjannoon keessanii waan ta'ee fi gaabbuu waan tokko hin qabu. Mootummaan kun na hidhu miti yoo na ijjeese iyyuu waan godhee fi gammadaadu malee ittiin gaabbu. Nami hedduun ma biyyattuu galtaa jettee nageektanii an ammoo kaayoo amaneef biyyattuu gala kaayoo amaneef lubbuu kiyya yoo kenne
wanni hangaabbu hin jiru jechuudhaan torbaan kana mana hidhaa keessa odeeffannoo argannee akkasii dubbata. Jawaar dhugaa qabna, dhugaan nu baasaa jedhee abdata. Bilisummaan kennallee fagoo hin jirtu, injifannoon kennallee fagoo hin jirtu. Ummati Oromoo qabsoo irraa abdii kutachuu hin qabu. Gaafii Jawaar Muhammadilleen gaafii qabsoon Oromoolleen gufattu gaaf ummati keenya abdii kutatee manattuu gale jechuudhaani akka namni keenya abdii hin kutanne dhaamee jira. Qabsoon Oromoo Jawaar jiraate, Jawaar du'e itti fufti. Duutii gootota kan akka Waaqoo Guutuu, kan akka Agarii Tulluu, kan akka Lamoo Qilxuu, kan akka Bishee Garbaa, kan akka Jaatanii Alii qabsoo Oromoo balbaletti hin cufne jechuudhaan hidhaan Jawaar qabsoo Oromoo irratti dubbii lafa hirkisuu danda'a garuu akka dhiibbaa hin qabne dubbatee jira. Jawaar Muhammad dhaamsi isaa dhaamen manidhaa irra ummati Oromoo qabsoo hin dhiisinaa. Qabsoo finiinsa akka jedhu dhaammatee jira. Dhugaattu bilisa nu baasa. Gaaf tokko bilisa bahuun kennalleen hin ooltu jedhee dubbatee jira. Fayyaan isaa qixxee, miirii isaanii guutuu, yaada waan takka hin qabane. Jawaar Muhammad haga manidhaa jiru kanattuu hin qallate. Qallachuulleen waan inni barbaadu ispoortii hojjate. Suni alattuu kitaaba dubbisee yaadaan ballate. Yeroo kamiyyuu caala waan Oromoo fedhiin akka hordofaa jiru dubbatee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kanaaf qabsoo jalqabne jabeessinee cimsinee itti fufuun dirqama. Sun tahuu qabdi. San godhuu qabna. Kan eegi jedheen duubatti odeeffannoo dhimma hidhamtoota siyaasaa kanarra waan hagas eegi dubbanneen dubattu borii hidhamuu Jawaar ji'a jahaffaa akkamittu jechuun Oromoon Jawaar yaadata waan jedhu irra haasofna. Yoo carraan nu hayyamellee telefoonallee yaada kaafanna. Amma mee waan deemaa jira ka addunyaa kana gurguddoo irra haa dubbannuti jechuun waan jechuun mata duree kennu guddoo haasofna jennellee haasofne jirra. Mata dureen gurguddoon oduu addunyaa irra dubbachuu deemnu keessa takkini dhukkuba koronaa vaayirasiiti. Dhukkubni koronaa vaayirasii kun sanyiin dhukkuba koronaa vaayirasii haaraan argame tokko qofa miti. Sanyii koronaa vaayirasii hedduutu argame jechuudhaani haga dhukkuba sanyii koronaa vaayirasii sanyii 4-5 ta'utu argame jira jechuudhaani. Dhukkubni sanyii koronaa vaayirasii kunin biyyoota adda addaatti faffacaawaa akka jiru dhagahame jira. Sanyiin dhukkuba koronaa vaayirasii haaraan biyya Ingiliza magaalaa London keessattuu argame, Ameerikaa Koloraadoo keessattuu argamee jira jechuudhaan dubbatamee jira. Ameerikaan bahe jechuudha. Walumaa galatti biyyoota addunyaa 15 keessatti sanyiin dhukkuba koronaa vaayirasii haaraan argamee jira jechuudhaan mata duree addunyaa kana tahee deemu dubbatamee jira. Dhukkubni koronaa vaayirasii faffaca'iinsi isaa hammaachaa jira jettee kan yaadde Jarmen yeroo mana hin bahina yookaan lockdown dheeressuu dubbattee jirti. Ameerikaa dhukkubni koronaa vaayirasii hammaatee jira. Kalee qofa nama 3,700 ol guyyaa tokkotti dhabuun ishii dubbatamee jira. Odeeffannoo kana biraatiin ammoo yeroo dhukkubni koronaa vaayirasii addunyaa raasee jira jedhamu kan keessatti kittibaatii yookaan ammoo tallaallinis odeeffamaa jira. Mootummaan Ingilizaa warshaa isaa ka qoricha fayyaa oomishu takka tallaalli isaa mirkaneessee jira. Torbaan darbee keessa kaampaaniin Ameerikaa kan oomishee tallaalliin akka hojii irra ooluu mootummaan Ingilizaa hayyame jira. Warshaa biyya Ingilizaa ka qoricha oomishu kanaaf hayyama kennuun kunin saayinsiin Ingilizaa keessatti akka inni dagaagu fi carraa guddaa uumaa jechuudhaan dinqisiifachaa akka jiranii ka dhagahamaa jiru. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo biyya Saawudii Arabiyaatti warri Yemenii wal lolaa jiranii ka Mansuur Abdurrabu Hadi
bulchaa jechuun Yemenii kibbaa Adenirra ka ture. Walumaa galatti jechuun Yemenii kaabaa ture. Yemenii guutuu ture. Amma Yemen bakka lamattuu gargari cabse fakkaata. Ka kaabaa Sanaa jechuun warra Houthi jedhamuttuu qabata. Ka kibbaa ammoo jechuun warra Mansuur Hadi ittuu bulcha. Warri kanaa fi warra jechuun finciltoota Yemenii kibbaa bilisa baasuu fedhanitti Yemenii kibbaa Adenitti wal dhabaa turanii mootummaa waliin dhaabbachuu fi Saawud Arabiyaati. Saawud Arabiyaattu wal mari'atanii biyyattuu galanii akkuma isaanii gara dirree xayyaaraa Edenii dhufanii dirreen xayyaaraa Edenii bombii guddaadhanii dhukaasa bombii guddaatiin laftii sochootee achiin dubattu dhukaasa guddaattu baname. Namni hedduun ijjeefamee jira jechuudha. Yoo akkam xiqqaa namni 22 ijjeefamee namni 50 madaahee jira jedhamee dubbatamee jira. Qaamni hagammaa dhukaasa fi yookaan ammoo bombii dhoo'ee fi itti gaafatamummaa fudhatee akka hin jirre kan dhagame jiru. Warri mootummaa Saawudii Arabiyaa keessatti jechuun waliigaltee godhatanii gara Aden yookaan ammoo Yemenitti deebi'an. Isaanii nagaadhaan gara hoteelii isaanii kan magaalaa Aden jirtutti gahanii jiranii yookaan ammoo achitti geessifaman jiran jechuudhaani maddeen oduu Saawud Arabiyaa fi Al-Arabiyyaa jechuun televezyiinii biyya Saawud Arabiyaati garuu Dubaayii jira. Biyya Imaraatii Arabaa akkasittuu gabaasee jira. Yemen jechuun wal waraansa walii keessa jirti. Mootummaan Saawudiitii fi mootummaan Imaraatii Arabaa warra Houthi ka Shia Iraanii gargaartu aangoo irraa buusna jechuudhaani haleella xayyaara waggaa 3-4 kan godhuu danda'ani. Haa ta'uuti malee aangoo irraa buusuu hin dandeenye warra san Yemeniin kibbaa kan mootummaan Saawudiitii fi Imaraatii gargaaran bakka lamattuu cabanii turani. Amma araara godhachuu isaaniiti. Araarii kunilleen bu'aa buusuu hin dandeenye bombiin akkasittuu guyyaa jalqabaatiin dhoowwee jira. Socheensi lafaa ka biyya Giriikii, Turkii fi Kroeeshiyaa daangaa Meeditiraanii irratti fudhate nama hedduu miidhaa jira. Haga ammaa jechuun lubbuu nama dandamachuu fi wanti godhamaa jiru itti fufee jira. Nama lubbuun jiran argachuu rakkisa jechuudhaani dubbachaa jiran. Odeffanno karaa biraatiin ammoo biyya Yugaandaa biyya Yuwerii Museefiinitti deeggartoonni dorgoma paartii pirezidaantii Yugaandaa ta'uu danda'a kan jedhame artist Baabii Wayin bakki isaan wal arganitti poolisiin bittinnaawanii garii warra hidhaman jechuudhaani Aljaziiraan gabaasee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa tutturre kanuma fakkaataa waan daawwattan hordoftaniif hedduu isin galateeffanna. Odeffanno jechuun dabalata yoo barbaaddanii wanti oduun irra akka malee guddaa tokkini guyyaa ji'a jahaffaa yaadannoo Hacaaluu haasofnutti namni jechuun mallattoo qabsoo Oromoo mallattoo milkii Oromoo ka guutuu addunyaa ka taate Ajjituu Edaawoo Guddataa ijjeefamtee jirti. Ajjituun ijjeefamuun akka malee jechuun pireesii addunyaa wal harkaa fuudhee gabaasaa jira. Gaazexaan afaan Xaaliyaan namni beeku dubbisuu dandeettanii akka malee waan nama gaddisiis keessaa sanii haga ammaa ajjeefamuu Ajjituu maddeen oduu addunyaa gurguddoon gabaasan Aljaziiraan fakkeenyi yookaan ammoo mallattoon baqattoonni milkii Xaaliyaan keessatti qabdu kan garsiiftu haati re'ee ijjeefamtee jirti jechuudhaan. Gaazexaan Ingilizii ammoo The Telegraph qotee bultuun Itoophiyaa kunuunsa naannoo fi namni akka malee faarfamtu Xaaliyaan keessatti ijjeefamtee jirti jechuudhaani barreeffamee jira. Corriere della Sera gaazexaan biyya Ingilizaati Ajjituu Guddataa ajjeefamtee jirti jechuudhaani innis afaan Xaaliyaatiin gabaasaa qabatee jira. Gaazexaan Il Fatto Quotidiano kunis gaazexaan Xaaliyaaniiti innis gabaasa guddaa qabatee bahee La Repubblica gaazexaa biyya Xaaliyaan akka malee guddaadha.
Innis ajjituun akkaataa itti ajjeefamte barruu guddaa afaan xaaliyaanitiin barreesse. Mata dureen barruulee gurguddoo afaan xaaliyaan La Repubblica dabalatee Corriere della Sera hundi isaanii jechuun fi gaazexaan biyya sanii mata duree ajjituu irratti namni hin barreessin yookaan ammoo hin dubbatin hin jiru. Hedduu isin galateeffannaa daawwattoota kenna. Waan nu daawwattan nu hordoftanii fi galanni keenya dachaadha. Waan nu qoqqoodaniif illee akka malee isin galateeffannaa. Sagantaan keenya kaarraa hagasuma odeeffannoo biraallee hin qabna. Yoo odeeffannoo dabalata barbaaddan yeroo bira deebi'aa nu daawwadha. Sagantaan hojjanne kan nu qoqqooda. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo yooyyaa miidiyaan tamsaasa akka isaatii kana asumaan goolabuu barbaada. Nagaa badhaadha keessa nu tura.